Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo bakka jirtan marattuu nageenyi rabbii isin haa ga'u. Kun qophii Awwishawaa Miltan TV irraa kan isiniif darbu. Egaa qophii Awwishawaa irraa keessatti keessummaa qabadhee isiniif dhufee jira. Keessummaan kiyya kunillee nama ogummaa aartiitiin beekamu waan aartii keessaa nashidaa baasuu fi akkasuma hojiilee diraamaa hedduu nama dalagaa ture. Nama reef lafaa dhufaa jirullee sagalee inni ittiin beekamu gama nashidaatiin nu muslimni obboleeyyanii bar hundi keenyaatti yadaloo isaatiin yaalii yoo godhu taate nu muslimni obboleeyyanii bar hundi keenya ma walleeysina jaalala sahaboonni nabii qaban sanis amma deebisna jetti namoota hedduun sagalee kanaanii beekuu danda'anii ammasi nashida awwi kadir faa wajjin hojjetan faaleni qabani biyyato yaa harme biyya badhaatu ilaalime tajettu san keessallee kajiruudha obboleessi keenya kuni jechuudha. Egaa yeroon illee yeroo ramadaana keessa jirra garbiin ramadaana waggaatti naannahee nu bira gahu kanaan nu gaheeti keessa jirra jechuudha. Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u gara keessummaa kiyyaatiin dabarsaa keessummaan kiyya kun akkuma reefi hojiiwwan isaa isin yaadachiisee eenyu akka ta'e namoonni hedduun bartanii jirtanii ka hin barrellee har'a wal bartan jechuudha. Munashid Iduu Ali Musaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Awwishawaa qophaa'ee Hamiltan TV irraa kan isinii dabru keessummaa addaa qabadheetiin anillee arraantan isinii dhufee jira. Isa qofaa miti kan keessummaa qabuunis keessummaa addaa qabadheetiin dhufee jira. Keessummaan keenya keessummaan addaa kunis eenyu jettanii gaafachuun keessan hafan qabu keessummaa ajaa'ibaa keessummaa furdaa ulfaataa yoo miizaana irra kan miizaana cabsullee jechuun ni danda'ama. Kanaafuu keessummaan san namoonni hedduun gaasa keessummaa kun eenyu jettanii qalbiidhaan eeguu jirtanii keessummaan sanis nama biraatii miti anuma sagantaa tana gaggeessaa kan isin wajjin turu amma laal kun olaal hojii isaanii beeka beektanii aangoon irraa fudhachuu deemtaami waa hundaafu irraa deebitee jirta silaa waliin dhiifnu akkam maal beeta falii tanaaf silmu tanaaf isinuu jira beeta faayidaan wal dorgomaa jira duuba waa wal jalaa fudhachuu waltajjii wal jalaa fudhachuudhaaf haa akkas taatu sabraatii waliin dhufnaati haaf dhaabbadde hayyee Iduu Ali Musaa agaatillee nama komidiillee nama dalaguu hojii diraamaatiinis ni beekamta. Warri har'a si baruu fedhanillee akka haariyaatti akka si barani maqaa kan kee Iduu irraa kaasteeti haga abbaa kee akaakayyuu kee itti fuftee daawwattoota keenya wal barii dura siin jedhu. Hayyee gaa kabajamtoota keenya akkuma hawwiin jeetti hojiilee aartii hedduu dalaguudhaan garuu isan caalu namoonni hedduun tokko malee irra guddaan nan beekanii garuu namni tokko na beeka. Agaa haaqotti illee yaamu baadhu maqaa kiyya waqtiin sooma naachi dheeressu hin danda'u maqaan kiyya Iduu Ali Musaa. Hayyee Iduu Ali Musaa. Iduu Ali Musaanii eessatti dhalatee eessatti guddatee achi otoo naan seeniin dura mee maqaa kan kee Iduu waan jedhu kana eessarraa moggaaftee akkamiin moggaaftee immoo? Yeroo baay'ee namni garii maal naan jedhan maqaa kiyya kana giseen itti hime sila maqaan abbaa keetii Mubaarak ta'uu qaba yeroo guddaan Eid Mubarak maal jedhan Eid Mubarak akka walitti kan hin dhaladhee garuu guyyaa Iidaa ganama maashaallah guyyaa Iidaa ganama hospitaala Dilicoorraa yaa Dirreedhaa keessatti guyyaa Iidaa ganame namni salaataaf futee jira ummaa fi abboollee Iida dhoowwite gaafsanati abboon beeku garuu ummaa qofa dhoowwe akkasi ummaa qofa dhoowwite akka tasaa garuu doktorchitti takkaatu hafee isin warra galgala bullee ganama ba'uu deemte akka tasaa isuma ba'uu deemtu ol deebisan halkii min dirree Iidaa kuttee jirti maashaallah namni tokko kana guyyaa kana Iid siin jedhan guyyaa Iidaa dhaladhee achumatti salaatisa maashaallah mudannoo gaariidhaan maqaa mogga'e ammoo namni egaa abbaan keellee Mubaarak ta'uu qaba akka walitti galuuf jechuudha Iid Mubaarak akka ta'uufi taateeti hayyame Iduun isa dhalatee isa guddatee bakki itti dhaladhee as magaaluma Dirreedhaatti dhaladhee achumatti hin ta'e maashaallah mee egaa dhalattee guddattee amma hojiiwwan aartii irra jirta gosa garaagaraatiin kaanillee beekuu jechuudha. Mee gara aartii kana yoom dhuftee? Gaafi bareedduu nu gaafatte karaa aartii kanatti kan dhufe
jamaa tokko ture achuma jireedha ganda malkaa jabduu jaamu muhaadaraa tawhiid jaamanii jamaan kun yeroo adda addaa sagantaan ni qophaa'aa sagantaa sanarratti warreen affeeramanii dhufan Abdurrahman Hussein ni dhufa Sheekh Jamaal Ali ni dhufa Sheekh Amini biroo yeroo adda addaatti yeroo sommanni seenuu dhiyaate sagantaa guddaatu qophaa'a sagantaa sanarratti akkata isaa naaf isaa bakki tokko ture mana keessatti nashidaa nama tanafaa yeedaloosii fudhanneeti afaan oromoo jijjiirra usneetum afaan arabaatti jirtu usneetum akkumatti yaadidhaaf jechuudha sanii gaafa booda Abdurrahman Hussein nu argee nashidaa diraamaa gabaabduu tokko qopheesse nashidaa diraamaa waa'ee idaa diraamaa san qopheesseeti madaraka sanarratti yeroo jalqabaatiif namni nu baase Abdurrahman Hussein jechuudha ani isaan leenjisee jechuun dandeessa achiin duratti yaalii goggoodan kana arkeeti jechuudha maashaallah eegas gara aartii tanaa dhuftee booda itti deebinaa mee osoo achi hin fagaatiin gaame sagalee tanteetiin ammallee yeroo ramadaanaati gaa namni hedduun nu daawwachuu jira mee bohaartiidhaa fi nashidaalee keessaa nashidaa ni qabda jalqaba irratti mee nashidaa bareedu takka nu affeerime nashidaan isin affeeru gaa nashiduma hawaasni itti nafee qoyee hani yaadu nu muslimni obboleeyyanii tan jettu sanin nu affeera taate atillee gaana jalaa qabi si jalaan qaba markoo gaba nu muslimni obboleeyyanii bar hundi keenya maa wal dheeysinaa jaalala sahaboonni nabii qaban sanis amma deebisnaa rabbii keenya barnu jaalata nunis dhaadata hunda gabroota kana daganne walikki jibne samaalumaaf dilii hojjannaa nu muslimni obboleeyyanii bar hundi keenya maa wal dheeysinaa jaalala sahaboonni nabii qaban sanis amma deebisnaa muslimtoonni mee wal gaafadhaa walis gargaara rakkaataa hunda rakkoo saafuraa dulmii lakkisne toltuu dalayne akhiiraaf duniyaa akkam milkoynaa nu muslimni obboleeyyanii bar hundi keenya maa wal dheeysinaa jaalala sahaboonni nabii qaban sanis amma deebisnaa maashaallah hedduu namatti tolti ammoo nashidaa tana keessatti waan inni harki waan amma yeroo kanaanis wal qabattu ummanni islaamaa yeroo ji'a kanaa ka duraan daran ka yeroo ibaadaatti jabeessu ka ammas miskiina rakkataa itti gargaaruu qabu ka zulmii ka hojiilee hamtuu irraa uf qabeetiin yeroo kana ka waan dalagaa khayrii qofatti jajjabeessu yeroon kuni gorsa sanillee of keessaa qabdi ammoo yeroon kun ramadaana mee ramadaanni maal fakkaata sitti ramadaanni baranaa kun hawwii maal seete adda ramadaan irraa adda akkuma beekamu dhibeen ammaan tana addunyaa weeraraa jiru kun hedduu dhiibbaa waan adda addaa irratti fide gama ibaadaatiin illee dhiibbaa guddaa fide masgiida cufuu jamaa salaata dhoowwuu waan hedduu takkaa jira waan asirratti waan hedduu takka dhabne ramadaana kanarratti ramadaanni kun akka seenaati taraawiin hin jirtu wal bira dhaqanii akka duraan isinitti furuun hin jirtu namni beetee fageenya eeggachuuf kanarraa kan ka'e sababa dhukkuba kanaa sodaachuurraa kan ka'e waa hedduutu cufamee jira garuu immoo guddoon maal beektaa waan nama gammachiisu masginni illee cufamu garuu khayrii ramadaana keessaa rabbiin ibaadaa sanuma ibaadaa fi ajiriitti argatu yeroo hundaa rabbii wajjii wal quba qaban sanuma rabbiin dhorkanne baddummaan beektaa odoo kun masginni cufametti khayrii ramadaana keessaa illee cufamte hamtuun sani ammoo khayrii ramadaana keessa waan jirtuuf garuu alhamdulillahi hanga danda'ametti khayrii san dalagachuutu kanaafuu masgiida cufame malee khayriin hin cufamne sadagaa kana jechuun hin cufamne illee ibaadaa teenya akkuma yeroo masgiidatti gaggeessinu sanitti gaggeessuun ni danda'ama faamilii kayyooti ammoo asitti wanni xiqqoo na dhagahamu maal beektaa kana yeroo ramadaanaa kan ammas koronaa kanaan wal qabate rakkataa hedduu jira beektaa akka yeroo kaaniitii miti jenne ramadaanni kun rakkataa kana gaa duuba namni hedduun dhibeen kun gaa dhibee daddarbaati jaa namni wal dheeysaa mana ofiitti galee jira namni miskiin namni ala jira beektaa yeroo kanatti ammoo dirqama guddaan nurra jira waan tana namni nu daawwachuu jirullee yeroo kana itti xiyyeeffachuu qaba miskiina ka ala jiran ka namni quba hin qabne ka waan ittiin soomana furuu hin qabne jira waan kana yeroo kanatti yaadachuu qabna dhufee manatti nu kadhachuu qofa isaa eenyu xiyyeeffannaan guddoo maal beektaa ati waan dubbiin guddoon ollaa quba qabaachuu
ollaan kee ni beekta ollaa kee nama ollaa isaanii beeka Sa. nama akkam akka ta'e nama wal beeka waan ta'e ollaa kee quba qabaachuu ollaan kiyya akkamii jira ramadaan akkamii sooman jira fakkeenyaaf ati nyaata adda addaaf dura keessee furuu ni dandeessa yeroo ollaan kee kun bishaan itti furuu qabaachuu dhubuu danda'a haqa ollaa waan sirraa qabuuf quba qabaachuun dirqamata keessaafuu waqtii ramadaanaa kana keessa dhugaadha kuni koronaallee waan rabbi fide ramadaanillee kennaa rabbii keenyaati wal bira dhuftee qeeballee jirra gammachuudhaan akka bara darbee gammachuu guutuudhaan islaam gammachuun teenya masgida dhayinee salaatuu taraawii akkasitti ibaadaa akkasii godhu santu hawwii keenya ture waan rabbi fide gaa homaa miti ta miskiina tana ollaa keenyaatti bakka jirru hundatti haa yaadannu wal quba haa qabaannuudha ergaa teenya asumaan keessa buufanna jechuudha egaa mee gara Iiduu Alii Muusaati as deebinaa jechuudha reef egaa nashidaa irraa haasaa turre egaa nashidaa mee jalqaba nashidaa maal hojjette? Nashidaan jalqaba hojjedhe nashidaa waa'ee obbolummaa haasoftoota kan hojjedhe. Ayyee obbolummaa rabbii nuu jibeessaatetti. Mee irra nu buusi gaa. Sanis aan mijoo. Eegumalee taatu irra nu buusi obbolummaa tana jabduudha beektaa. Nashidaan yeroo yeroo guddaa obbolummaa tanaa soofiti. Sa. Obbolummaa rabbii namu jabeessa rabbumaan nuun je'ee isiin obboleessa qaceellootu jira obbolummaa keessa nuti muslimniini bara obboleeyyaani rasuulaatu je'ee dhugaadha dubbiini mee haa wal jaalannu nuti muslimniini akka nu jaalatu khaliqni guddaani nuti wal jaalannaan rabbiif jechaa fi jannata arkannaa bar rabbii biraayi obbolummaa rabbii namu jabeessa rabbumaan nu je'ee isiin obboleessa. Maasha Allah hedduu namatti tolti. Aya nashiidaan jalqabaa tana mee aya yoo dandeesse tartiiba isiitiin ittaantee nashidaa hanga meeqaa baastee jirta albamaan baaste moo singilaan baaste moo walumaa galatti nashiidaan tante meeqa? Ati walii galatti nashidaan hojjedhe hanga firii 10 ni geessi. Yeroo jalqabaa albama nama 3 walitti hojjenne jechuudha. Albama guutuu inni nama 3 hojjenne Saalatiin Mahamadii fi Hamzaa Sheekh Jaabir beekuun ooltu. Hamzaa Sheekh Jaabir waliin illee hojjennee jirra yeroo baay'ee waliin dalennee turre jechuudha. Isa wajjin illee albama tokko hojjenne walitti. Sati kophaa baaftee hoo? Kophaatti kan hin baase albama sanii alatti singilii kan hin baase firii 3 moo 4 firaa afurii. Waligala nashidaan an qabu firii haga 10 takka moo kanan geessi. Maashaallah hedduu namatti tolti. Egaa amma mee albama nama 3 waliin baaftan san keessaa tokko affeertu hin jiru yaadattu? Mee kan hin yaadadhu jiraate? Irruma nuu tuqeeti? Ayyee. Yaa Allah yaa Rahmaan nuti si waywaanne Rabbii Rahmanni isaa takkarraan irranne يا حي يا قيوم يا ربي الآني ما شاء الله دون متولا نو مسلمني أبولياني برهندي خنيا ما والإيسنا جاللا سحبوني نبي كبن سنس أمدي بسنا نو مسلمني أبولياني برهندي خنيا ما والإيسنا جاللا سحبوني نبي كبن سنيس أمدي بسنا ربي كنيا برو جالتا نتس دادتا هند قبرتا ربي كنيا برو جالتا نتس دادتا هند قبرتا خانا دقني ولك جبني سمالو ماف دلي هجنا نو مسلمني أبولياني برهندي خنيا ما والليسنا جاللا سحبوني نبي كبن سنيس أمدي بسنا نو مسلمني أبولياني برهندي خنيا ما والليسنا جاللا سحبوني نبي كبن سنيس أمدي بسنا دلين تنيا هلا قدتي حسابا باتي أبار لبوفتي دلين تنيا هلا قدتي حسابا باتي أبار لبوفتي
سبب خاناف رحمن ربي الآن دا در فقاتي نو مسلمني أبليني برهندي خنيا ما وليسنا جاللا صحابني نبي كبن سنيس أمدي بسنا نو مسلمني أبليني برهندي خنيا ما وليسنا جاللا صحابني نبي كبن سنيس أمدي بسنا مسلم توني مي والقا فدا وليس غرغرا ركاتا هندا ركو سافورا مسلم توني مي والقا فدا وليس غرغرا ركاتا هندا ركو سافورا ظلمي لكسني تلتو دليني آخر الدنيا أكمل كوينا نو مسلمني أبليني برهندي خنيا ما وليسنا جاللا صحابني نبي كبن سنيس أمدي بسنا نو مسلمني أبليني برهندي خنيا ما وليسنا جاللا صحابني نبي كبن سنيس أمدي بسنا يا جليل نسيخا لني ستي يني رحمة ختم من ركبي يا جليل نسيخا لني ستي يني رحمة ختم من ركبي ست جبات ست ألفات ونيتك أتركبي نو مسلمني أبليني برهندي خنيا ما وليسنا جاللا صحابني نبي كبن سنيس أمدي بسنا نو مسلمني أبليني برهندي خنيا ما وليسنا جاللا صحابني نبي كبن سنيس أمدي بسنا egaa mee hojii aartii tana keessa jirta yeroo ammaa kana egaa mee nashidaa kana eessaan geessiree duuba amma kanumarra dhaabdee jirtamoo ammas nashidaa dalagu jirtamoo nashiidaan tun beektaa waan uumamaan na keessa jiru niin dhaaba yoon jeellee niin soba beekte hin dhaabne ittumaan jira ati garuu immoo yeroo dheeraadhaaf siidoo irraa fagaadheetiin jira sababa barnootaatti jechuudha amma barnoota heerratti xiyyeeffadhee haalaan barachuu jira inshaallah barnoota kanatti immoo xumurittiin jira as deebi'eetiin jira amma deebii waan jiruuf yeroo dhiyootti nashiidaa haaree qabadhee niin dhufa jeetiin abdii qaba hin dhaabne ittumaan jira. Egaa waan itti manaa kaaste egaa amma hojiilee kan nashidaa kana alatti aartii kana diraamaatiin eegaltee jirta. Ati amma diraamaa hojjechuu jirra beektaa yeroo baay'ee maaliin jaaladhaan waa barreessu tan hedduun jaaladha. Kanaafuu waan akka qoosaa kana naa dhufti yeroo na dhufte san dafeetiin barreessa. Eeguun barreesses ifillee hojjechuu baadhu ijoolletti kanneetiin hojjechiisa ijoolleen hojjetanii Oromoo Maltiimiidiyaa dhaabnee dhaabbata Oromoo Maltiimiidiyaa hajoo kaniin dhaabee jechuudha dhaabbata mataa hayyaati san irratti hojjechaa kan jirru jechuudha. Yeroo ammaatiif YouTube irratti hojjechaa kan jirru ati yeroo booda kana miidiyaa kasanillee kanallee ta'u kabiraallee ta'u gama miidiyaa dhufuun kan nyaafan qabu inshaallah. Tun beekamaadha durallee namoonni hedduun beekuu danda'anii gaafa durre raadiyoo daandii kaasanii. Waan irraa fadhinaa jechuudha. Egaa waan qoosaa tana qophii bohaartii daqiiqaa 30 akkas ta'a. Raadiyoo daandii akaarratti amsa boronaa hojjechuu. Qophii raadiyoo daandii akaarra namni hedduun beekuu danda'anii gara as deebisneetiin gama kanaanis wanna jechuu jirra jechuudha. Hojii aartii tana addaan kutuu hin qabnu. Hin qabnu sirrii beekama. Kanaafuu mee jidduudhaan daawwattoota keenya kabajamoo egaa keessummaan kiyya kun namoonni karaa boodaa dhuftan yoo jiraatan jechuudha. Obboleessa keenya kabajamaa Munashid Iduu Aliiti ogeessa aartiiti jechuudha. Hojiilee nashiidaa hedduu dalagee hawaasa tajaajiluudhaan beekamaa ammas hojiilee aartii keessaa gama diraamaalee garaagaraa dalagee hawaasa biraan gaggahaa jira jechuudha. Dhaloota qubee reef lafaa dhufaaran jechuudha. Hojii aartii guddisoo kana keessatti illee qooda guddaa baachaa nama jirudha. Egaa
Iduu Ali Musaa dhalatee kan itti guddate ammoo warra dirree dhawaati. Akkasii akka bartan jechuudha. Egaa qophii keenya har'aa keessatti akka bu'aaraa jirtan abdii qabna. Egaa jidduudhaan yeroo Ramadaanaa fi miidhagina tanaa isin affeereetiin walitti dachaan. Daawwattoota keenya kabajamoo kan daawwachaa jirtan qophii Hawwisha Miltan TV irraa kan isiniif darbudha. Egaa qophii keenya irraa keessatti keessummaa kiyyaa godhee kan isiniif dhiyeessee Iduu Ali Musaati. Nama aartiiti. Egaa gara isaatti isin deebisa. Nashidaa kanaan illee akka bohaartan abdii qaba. Egaa Iduu Ali Musaa mee waan aartii irraa dubbataa jirra. Nashidaalee hanga ammaa dalaydee isaan irrattis haa ta'u waan aartii walumaa galatti kan diraamaas ta'e wanni hundi duubaan dirqama akkanumaan dalagamtee nama biran geessu ifaajee guddoo qabdi. Ati akkamitti mee waan kana dalaydee nashidaalee haa ta'u diraamallee ta'u mee haala kamiin dalaydeetiin hawaasa biraa geessa? Diraamaa fi nashidaalee yeroo hojjettu dadhabbiis ni qaba, yeroo illee ni qaba. Ifaajee hedduutu jira. Istiidiyoo deemtee hojjechuu jira. Diraamallee dalaydu kaameeraa qabattee bakka diraamaa san gaaraa fi hallayyaa meeqa ba'u jira. Dadhabbii hedduu qabaati. Walumaa galattuu hedduu nama dadhabsiisa. Waa baay'ee jira beektaa. Saniin booda hawaasa biraan hangoo hawaasni mana mataatti ittiin bu'aara garuu dadhabbii isa duubaan jirtu san nama hojjetu sanii fi Rabbi qofaatu beeka beektaa. Dhugaa akkana keessaafuu amma hojii aartii afaan Oromootiin hojjetaman jechuudha. Islaamaas ta'e biroo dadhabina guddaa jira. Gara maallaqaatiin gargaarsi godhamu hedduun jiru. Wanni akkanaa kun akkamii isin maallaqa keessaniin dalaydu nama isin gargaaru jira moo gara maallaqa kanaanoo maallaqan gaafatu wanni isin dalaydan kun? Wallahi wiimaal seete hojummaan aartii fedheewu ekonomikaalii ta maallaqa hin gaafanne hin jiru. Waan tokko hojjechuudhaaf dirqama maallaqa isa barbaachisa. Garuu haga ammaatti illee nuti gargaarsa nama gaafanne illee hin qabnu, nama nu gargaarullee hin jiru. Keenyumaan hojjechuu jira hanga danda'ametti nutummaan waltaane obboleessa kiyya Ahmad Ibrahim artisti jaalallee waliin taane. Maashaallah. Innillee waan barbaade warri diraamaa hojii dalaydan jechuudha. Numa godha haga ammaa nuti ifumaaf hojjechuu jirra malee gama namaatiin takka illee hojjechuu hin jirru. Hayyeegaa mee amma karaa kamiin hawaasa bira ga'uu jirtarree amma ni jira amma dur mana maxxansaatiin qophaa'eetiin kaasittaan hojjetamee hawaasa bira ga'a amma karaa kamiin hawaasa biraan geessan? Gaafii biratti gaafattee hojii teenya amma karaa ittiin hawaasa biraan ga'uu jirru karaa yuutuubiitiin. Ammaaf nuti yuutuubii irratti hojjechuu jirra. Kan namni gargaaruu barbaadullee yoo jiraate waan viidiyoo nuti lakkisna kana yuutuubii irratti yoo nu daawwatan hedduu nuti galata guddaa nurraa qaba namni. Gargaarsa qabaachuu danda'a. Nama bira illee ga'uu danda'a jechuudha. Isiniifis fuuldura jajjabina ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ergaa guddaadha. Kun namni nu dhaggeeffataa jiru tana ni hubataa jedheetii yaada. Mee amma jiddumaanii karaa diraamaatiin wal qabsiisee guruppii keetii saahibbaan kee warra diraamaalee wajjin dalaydan keessaa nama tokko asitti affeera jechuudha. Obboleessa keenya aartist Ahmad Ibrahim yeroo ammaa kana as dhiyaatee jira. Isa affeerra jechuudha. Mee isaanis wal isin barsiisa jidduudhaanii waan soomanaa irraa xiqqoo isii dhageeffanneeti walitti dachaanaa jechuudha.